Yaa akkuma argitanii obboleettiin keeyya kuni Liibiyaa keessatti dararamaa cinqamaa jirti. Gaafa biyyaa baatu maatii isii biraan dalagadha jettee baati. Gaafa deemtee achi geessutti immoo rakkoo guddaatu ishee qunnama jechuudha. Ishee qofaa miti garuu mootuyyuu wanni na dhibe tokko obboleen kee ijoollee shamarranii akkatti dararuun hin taate. Sabni kuni maaliif namaan naana? Yaa Oromoo kiyya mucaan kun dubartiidha. Akkatti bishaan itti naqamu hin beenu tarii o'ata tarii qorraa ta'e yeroo ammaa kana biyya arabiyyootuma hunda keessattuu bishaan qorri hammaataadha jechuudha. Garuu obboleettiin keenya kun dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee natti dhagahame. Sababni isaallee nuti hanga yoomii akkatti tumamna, hanga yoomii akkatti cunqurfamna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتوا نجا كيسني فيا كيسني جتا أنا اللي نجا كنت الحمد لله قلت ربي هرأ مي فيديو كي كان محمد نديني تنموني channel لكن نفحارة تاتا سبسكرايب ودا لايك ودا شير ودا وقربي دو بتشوف هذا وان با إنا جد سيسي ماليو جتاني وبلتين كي نكوني أكو ما سرت درجتن كان با إمين أمان جرتو تشودا توما ما جرتي kana keessan bishaan qorraa isitti akka fidanii naqanii bishaan qorraan kun immoo dhibee isirraangaa fayyaa isii dhoogaa achi ka'an hin tumanii yaa jarana nuti hanga yoomiti tumamna hanga dhugaa rabbii isinin jedhu waa tokko saraaha isini dhaama silaa deemuun keenya deemu hin deemna nuti yeroo hundumaa hin deemna hin dhaabano guutummaan biyya kana biyya Itoophiyaa jedhamtu kana nama garbaatamu malee namni si jala hojjetu beeku nama jala hojjetu malee maaliif isinitti fakkaata yoo deemtan mee sa'aatii gubataa kana maaltu biyya san isin oofe sa'aatii yeroo gubataa kana jechuudha keessattuu dubartiin jechuudha ani barna garamtii dubartiin tu wallaahi lazim akkamitti sa'aatii gubataa kanaan biyya ambaa deemta karaa miilati kisee tokko yaada dhawaa isinitti hima bara 2022 moo 21 akkana dhugaa 22 dhugaa isinin jedha ijoollee wayii kaayiroo keessa jiran mucaan hiriyaa keetu jechuun zimbiloo feesbuukaanii wal beeyna karaa telegiraamitiin karaa mesenjeraa ta'e namni sammuu qabu wallaahi mucaa san hin galateeffadha marra miskiina beekaa mucaan sun amma asii galeetini kaayiroo deemaa yeroo san Saudi jira beeka Saudiidha galuuf akkas galeen jira galis Saudiidha galeen jira kaayiroo deema karaa bahara karaa Sudaanitiin deema jedhe obboleettii yaanaan jedhe anaafatti rabbi walitti nu fide akkuma obboluu maatiitti wal qabanne garuu waa akka siidhaama sarahanaan jedhe wanni an siidhaamu akka obboleettii yaatti silaala gorsaan si gorsu kun yoo kasii ta'ata hedduura deddeebee gaafadha jechuudha mucichi hedduura deddeebee gaafadha akkina isin jedhutti naan jedhe waan feetitti amali yoo dandeetti karaa seeratti mokore yookiin immoo karaa barahaa kana dhuftee biyya kana kootu seenin jedhu naan jedhe biyya kana kootu seenin jedhu naan jedhe maaliif isinitti fakkaate dhugumatti mucaa saniin galateeffadhe maaliif wantoonni namni karaa kanatti ta'uun beeytan jechuudha waan karaa kanatti ilma namaa godhaa jiran hin argitan jechuudha ijoolleen dubartii immoo karaa kana hin ulfaata wallaahi hin ulfaata maaliif injiraa miti dubartii jechuun wallaahi waan takka hin dandeettu tuqaa hin dandeettu mucaa kana maatiin isii har'a maal keessa jira cinqaa guddaa keessa jira kana isinin jechuu barbaade waan fedhe gala malee obboleeyyan keessan karaa kanaan gadi dhiisina obboleettii keessan karaa seeratti dhufaa dandeettanii fiizaa hojjechiisa yookiin biyya keessatti waan tokko banaa fi fakkeenya manni buna banachuu yookiin shaayii barandaa irratti wantootuma abbaan dalage yoo dalagan biyya in dalagama wanni galii hin qabne hin jiru asittuu jechuudha yaada malee wanni galii hin qabne hin jiru kanaaf wanni isinin jechuu barbaadu ani akka mataa kootti wanti isinin jechuu barbaadu obboleeyyan keessan karaa baharatiin akka deemne ila karaa Liibiyaa dhiisa karuma Yaman kana akka deemne durii fi amma garaagarummaa qaba duraan waan akka rakkoon qabu garuu amma mootuyyuu rakkoodha rakkooma inni
nama waan wal godhaa jiru argitan namni gizee amma mallaqa barbaada malee ilma namaan barbaadu sijjeese sibira kutaa mallaqa kuma 10 jedhe yookiin kuma 5 jedhe yookiin kuma 6 jedhe garuu immoo lubbuu kee deemtee mucatiin asirratti argitan tuni ani yeroo akkatti ilaaluullee nama rakkinnes qabdu natti fakkaanne garuu gaaf biyyaa baatu kara liiviyaatiin maaltu si baasa deemte biyya arabaa dalagattee deebitee kara seeratiin deemuu dandeetta amma rakkoon hin jiru akka duraanii fakkeenyaaf turkii deemte turkii irraa immoo biyya biraa deemuu dandeetta salphaa malleen ijalaannani karaa hunduu salphaadha an kana isin jechuu barbaade obboleen kiyya mucaan kun heddumatti qalbii namaa cabsiti yookiin obboleettiin isii obboleessi isii biyyoota arabaa kana keessa jiraachuu danda'ani garuu mootuyyuu namni fala dhabuuf dhabame akkatti dararamaa jirti jechuudha dararan isin dararamtu kun obboleettii kenna jechuudha namni hamma argitanitti odoo sheer gootanii otoo namoota bira qaqqabsiistanii hedduu takka wallaahi baay'ee tokkotti namatti tola garuu moo namni ilaalee yoo callise waa faayidaan qabu garuu moo gaaf sheer gootanii nama biraan geettan viidiyoo isii kan argee nama tokko kin lama rabbiin bakka buusee fi qarqaaruu danda'an dhuguma isiniin jedha saraaha kanaaf obboleeyyan kiyya jabaadhaa sheer godha obboleettiin teennatuun haa qarqaaramtu haa bira dhaabbannu nasbeen isii gaafa baate imimmaan booyuu waa faayidaan qabu miskiina rabbi rahmat isii haa godhu faayidaan qabu gaafa hadhata qabdurraa xiqqoorraa guddoorraa bira dhaabatte wallahi sawaaba guddaa sii qaba rakkinni keessaa baaftee rakkoo keessaa baata waan ta'eef kanaaf obboleen kee inshallah waan hundumaa rabbiin haalaafisu rabbi khayrii hataasisu isiniin jechuu barbaada kanaaf obboleettii teenne tana please yoo dandeettan namoota dandeettii qaba warroota feemasootatti asliif attis mubaarakin fa'attis sheer godhaa fi obboleettii teenne tuni haa qarqaaramtu maatiin isii rakkachaa jira obboleen isii akkuma nuti amma laallee boonnuuf kanatti maatiin isii kana caalaa miidhamuu danda'a hiriyoonni isii yoona maal keessa akka jiran hin beektan jechuudha kanaafuu hamma dandeenye namni takka lama laales sawaba guddaa qaba wallaahi lazii kanaaf an viidiyoo kee asuma irratti dhaaba inshallah laayikii gochuuf sheer gochuuf sabskiraayib gochuuf hin dagatina akkasuma namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan asuma irraa na dubbisaa isiniin jedha inshallah amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti lakkoofsa kiyya asirra isinii kaaya keessan na dubbisaa yaada keessan namoonni rakkina garaagaraatiin qabdan mudannoo adda addaa namoonni qabdan hello jechuun dagatina ani asuma irratti dhaaba amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh